What's up guys? Jirra jirtu akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni koo har'a kan waliin ilaallu akkamittiin mana keenya teenyee bilbila harka keenya irra jiruu fi laaptooppii keenya fayyadamuudhaan paaspoortii onlaayinii appilaayi akkamitti akka goonu waliin ilaallaa. So guys, yeroo ammaa paaspoortiin dhimma baay'ee barbaachisaadha. Paaspoortiin ispeesifikii nama ala deemuu duwwaadhaaf otoo hin taane biyya keessa teenyas hojiiwwan onlaayinii appilaayi gochuudhaaf paaspoortii waan nu barbaachisuuf, kanaaf isteeppiin jalqabaa paaspoortii onlaayinii guutuudhaaf dookumentiiwwan nu barbaachisan qopheeffachuu qabna. Dookumentiiwwan kunis inni jalqabaa waraqaa eenyummaa yookiin ID gandarraa nuuf kennamu kan haarawaa ta'e ta'uu qaba. Dookumentiin lammaffaa nu barbaachisu immoo birth certificate yookiin ragaa dhalootaa kan karaa duubaa fi karaa fuulduraa chaappaa qabu fi haaraa yoo ta'e filatamaadha. Kanaaf dookumentiiwwan lamaan kun inni biraa isteeppiin hin taane dookumentiiwwan qopheeffanne kana foormaatii isaa sirreessuu qabna. Jalqaba bilbila harka keenya irra jiru fayyadamuudhaan fakkii kaasna. Erga kaasnee crop gochuudhaan saayizii isaa gara onlaayinii deemuudhaan image to PDF jechuu barbaaduudhaan achirratti dookumentii keenya drop gochuudhaan gara PDF fi jijjiirrachuu qabna. So isteeppiin sadaffaa erga dookumentiiwwan keenya arrange godhannee gara websaayitii immigreeshin sarvisii jedhu deemuudhaan appilaayi goonaa isas nafaana bu'aa waliin ilaalla. Linkii isaa description irra isiniin kaa'a garuu websaayitiin jalqaba irratti isinii dhufu Itoophiyaan paaspoort sarvis jedha. Isa irratti cuqaasuudhaan gara websaayitichaa galtu. Warreen bilbila fayyadamtan immoo jalqabatti gara kiroomii keessanii deemuudhaan erga gara kiroomii keessanii deemtanis tuqaawwan sadan karaa asiin argamtu kanarratti kilik gochuudhaan gadi siqxanii diskitoop saayitii kan jettu kan arguu dandeessu ishii kanarra kaawwattu jechaadha. Kanaaf bilbila kompiitaraa fi laaptooppii malee bilbilaan akkanatti fayyadamuu dandeessu akka kompiitaraatti jechuudha. Erga akkuma gara weebsaayitichaa galleen peejii nuti jalqaba argannu start new application, register, check status kan jedhudha. Nuti akka haaraatti waan galmoofnuuf start new application irratti cuqaasna jechuudha. Erga start new application irratti cuqaasne request an appointment jedha. Guyyaa beellamaa gaafachuuf seerota nuti beekuu qabnu kun asitti barreeffamanii jiru. Warra raayitiin kun irra jirudha. Isaaniin dubbisa. Gadi siqnee I agree to the terms and the condition kan jedhu kanarratti raayitii gochuudhaan boksii ishii karaa bitaa mul'attu irratti raayitii gochuudhaan gara start individual appointment kan jedhu kana seenna jechaadha. Gara isteeppii isaa nuti ceena jechuudha. Ammasitti wanti nuti arginu new passport appointment nama yeroo jalqabaatiif paaspoortii galmaa'u. Inni lammaffaa renewal or replacement appointment paaspoortii expired ta'e yookiin daameejii fi peejii isaa kan dhumate haareffachuudhaaf. Inni sadaffaan lost yookiin stolen passport appointment dha. Paaspoortii warra jalaa badee foormii ittiin guutanidha. Inni dhumaa passport information correction appointment dha. Informationiin paaspoortii keenyaa sirrii yoo ta'u baate foormii ittiin guunnudha jechaadha. Foormiiwwan asitti agarru kun isaan kana. Har'a nuti kan waliin ilaallu new passport appointment yookiin immoo beellama haaraa qabsiifachuusa jedhu. Kanaaf irratti cuqaasuudhaan kanaaf new passport appointment irratti yeroo cuqaasnu peejii nuti argannu peejii kana ta'a. Peejii kanarraas isteeppiiwwan shanantu jira kan foormii nuti itti guunnu. Site selection, date and time, personal information, summary, payment jechuudha. Isteeppiiwwan kana seeraan guutuu qabna. Kanaaf amma site selection irraa jalqabna. Site selection anuma fakkeenyaaf warra Oromiyaa keessa jirtan Oromiyaa guutan bakka lama argachuu dandeessu. Inni tokko Adaamaa yookiin Jimmaadha. Akkasuma ani immoo amma Addis Ababaatu natti dhiyaatu waan ta'eef Addis Ababaan guuta jechuudha. Kanaaf siitiin isaas Addis Ababaadhuma ta'a. Ofiisiin itti fudhatamu immoo biiroodhuma immigreeshin and citizenship sarvisii ta'a jechuudha. Dhuma irratti kan agartan kun delivery saayitii jetti. Isheenis bakka dhaqxanii paaspoortii keessan guyyaa dhumatti fudhattan ta'a. Innis main posta ofiisidha. Kan Addis Ababaa yoo ta'e, kan Adaamaa fi Jimmaa yoo ta'es immoo akkasuma ta'a jechuudha. Kanaaf isteeppii kana seeraan guutuu keessan kan isin agarsiisu karaa mirgaa kana application saayitii fi delivery saayitii kan jedhu jira.
isa erga ilaaltanii mirkaneeffattanii next kan jettu kanarratti kiliik gochuudhaan gara step date and time jedhutti ceetu jechaadha. Kanaaf amma yerootti date and time kun immoo guyyaa beellamaa keenya filannu ta'a. Amma fakkeenyaaf Januaarii keessa hin jiru jedha. Hin dabartu. Febraarii keessa hin jiru. Maarchii keessa illee hin jiru. Yeroo amma fakkeenyaaf kun Juulaayii 2024 keessa waan jiruuf guyyuma jalqabaa yoo godhatan sinii wayyaa amma kanaaf Juulaayii gaafa 16 filadha jechuudha. Harka mirgaa kanarratti kan agartan kun immoo asiin deetiidha. Karaa kana taayimiidha. Yerootti dhaqxan jechaadha. Kanaaf ganamaa fi sa'a booda qaba. Ganamarra yoo filattan sinii wayya maaliif sa'a booda dhaqxanii kennuu dandeessu waan ta'eef ganamumarra nama fakkeenyaaf sa'aatii 10 hanga 11 jechuun sa'aatii 4 hanga sa'aatii 5 jechaadha akka biyya keenyaatti isan filadhaa. Ergan isa filadhee next kan jettu kana karaa gadiitti kan argamtu irratti kiliik gochuudhaan gara steeppii isaa personal information. Bakki kun bakka baay'ee murteessaa ta'edha. Innis immoo kan isin guuttan information isin guuttan hundisaa kan birth certificate keessan irra jiruu fi ID keessan irra jiru ta'uu danda'uudha qaba. Kanaaf akkuma jalqabarratti agartan kun maqaa keessan guutuu amma akaakayyutti bakka itti guuttan, bara dhalootaa keessan iddootti guuttan, akkasumallee maariffaan bakka itti guuttanidha. Asirratti kan isin agartan kun istaariin diddiimtuu mul'attu kun hundisaa bakka guutamuu qabudha jechaadha. Isaan kun hundi isaanii bakkeewwan guutamuu qabanidha. Bakkeewwan isaan istaarii diimaa hin qabne irraa jalqaba. Kanaaf maqaan fakkeenyaaf maqaan koo Boonaa Tolaa Gammadaa yoo ta'e asitti bakka kan agartan kun immoo guyyaa dhaloota koo guutuu qabachaadha. Guyyaa dhaloota koo kanas immoo kanan guutu Girigooriyaan kaalendariidhaanii bara 2002 guyyaa 8 ji'a tokkoffaa jechaadha kan koo kuni. Kan gara gadiitti argitan kunis immoo maqaa maariffaan guutuun dirqama waan ta'eedhaaf maqaa maariffaan guutuudhaaf ganaa yoo kiiboordii amaariffaa qabaachuu baattan yookiin immoo maariffaan barreessuu yoo isin dhiba ta'e. Kanaaf maqaa keenya haala salphaatii gara maariffaatti jijjiiruudhaaf maqaa keenya koppii gochuudhaan gara Google Translate deemuudhaan bakka kanatti paste goonaa. Akka argaa jirtan kana garuu gara maariffaatti jijjiirrachuu qabna jechaadha. Isa karaa mirgaa jiru akka argaa jirtan haala salphaatiin Boonaa kan jedhu maariffatti na jijjiiree jira. Kana koppii godheen bakka duraatti deebi'uudhaan maqaa koo asitti paste godhaa haala salphaa jijjiirradha jechuudha. Warreen hafanis haaluma kanaan haala salphaa ta'eetiin koppii and paste goonee maqaa keenya jijjiirrachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf erga maqaa keenya amaariffaanis ingiliffaanis goonee steeppiin itti aanu lakkoofsa bilbilaa keenya guutuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenyas sirrii ta'uusaa 5 ta'uusaa digiitiinsaa 5 fi sirrii ta'uusaa adda adda baafannee ani calliseen guute isaan filiidha waan ta'eef imeelii guutuu dandeessu ibsuu dandeessu. Garuu asitti barsi pileesii yookiin immoo bakka dhalootaa keessan seeraan guutuudha qabdu jechaadha. Amma fakkeenyaaf ani Amboo jedheen guutaa. Isin bakka dhalootaa keessan guuttu. Asitti kan agartan immoo barsi certificate unique IDdha. Innis kan argamu barsi certificate keessan irratti lakkoofsa karaa mirgaa caafii irraan dheeratee argamudha. Isa guutuu dandeessu, ibsuu dandeessu. It's optional. Step kan biraa kan itti aanu immoo occupational yookiin immoo hojii keessan barataa yoo taatan barataa kan baraatota taatan filannaan hundiyyuu as keessa jira. Amma fakkeenyaaf barataan guutaa jechuudha. Student kan jedhamu guutaa. Health career optionalidha. Blackii asitti kan agartan kun genderiin kun istaarii waan qabdu dirqama waan guutuu qabdanidha waan ta'eef isa hin filattu jechaadha. Kan itti aanu ammas istaarii kan qabdu marshaal istaatasiidha. Inni kun dirqama guutamuudha qaba. Nama fakkeenyaaf seengileen guutaa. Fuutanii jirtu yoo ta'e meeridii akkasumas immoo diivorsidii kan hiikamee fi kan abbaa manaa hin qabne kan haadha manaa hin qabne immoo wiidoo ta'uu danda'a. Steeppiin optionaalii kan biraan heetiidha. Heetii guutuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf 1.8 jedheen guutaa. Haay kalarii illee optionaalidha. Guutuus guutuu dhiisuu dandeessu. Asitti kan agartan kun immoo under 8 yoo ta'e umurii waggaa 18 godhe yoo ta'e kan irratti raayikii guutuu akkasumas immoo nama guddifamaa jiru yoo ta'e immoo is adoptional kan jedhu kana irratti raayit kilikii gootu jechuudha. Kanaaf amma steeppii itti aanutti ce'uudhaaf next.
Kanaaf kan immoo isteepiin inni kun immoo adireesii keenya guutuudha. Adireesii keenya kanas immoo fakkeenyaaf ani Oromiyaan jira waan ta'eef Oromiyaan guutaa. Siitii bakka inni itti argamu Amboo siitiin Oromiyaa guutuu jechaadha. Zooniin West Shawaadha. Isin kan keessan guutuu asitti waradaan Kollee Amboodha. Qabalee adrees informationii kana kan isin guuttan ID keessan irraa ta'uu danda'udha qaba. Qabalee duwwaadhaan guutuu dandeessu. Maqaa qabalee keessaniitiinis guutuu dandeessu. House name streetiin kun optionalidha. Next tuqna. Asitti kan argaa jirtan kun family detailidha. Akka kana barbaachisaa miti yoo barbaadan mallattoo pilaasii kana tuquudhaan faamilii keessan faazarii yoo ta'e faazarii, maazarii yoo ta'e maazarii, biraazarii yoo ta'e fi firummaa waliin qabdan asirratti guutuu dandeessu jechuudha. Inni kun amma barbaachisaa waan hin taaneef bira dabarra. Amma immoo bakka nuti argamnu paaspoortii infoormeeshinii keenyadha. Sartituu peejii kan qabuu fi 64 peejii kan qabutu jira. Kanaaf asirratti nuti sartituu peejii ta'uusaa erga mirkaneeffannee submit goona. Amma immoo kan irratti argamu isteeppii personal information keessaa isa dhuma attachment irra geenye jirra. Asirrattis immoo government employance organization ID yookiin immoo ID gandarraa nuu kennamuu fi birth certificate keenya bakka itti upload keenyu irra geenye jirra. Kanas inni jalqaba kun inni seerota qaba. Saayiziin isaa meegaabaaytii tokko irra darbuun qabu jedha. GPEG, GPG, PNG, GIF and PDF dhaan formaatiin isaa kan inni ta'uu danda'udha qabu. Anama PDF nan qopheeffadhe. Kanaaf bakka browser jettu kanarra tuquudhaan kompiitara keessan keessa yookaan bilbila keessan keessa bakka itti seefii godhattan dhaqxanii fidachuu dandeessu jechuudha. So anama kompiitara koo keessaa karaa browserii deemee qabla ID koo filadheera. Mammoo kan isteeppiin itti aanu birth certificate yookiin immoo ragaa dhalootaa keenya upload godhuudha. Erga seeraan upload godhuu keenya yookiin immoo kompiitara keenya keessaa attach godhachuu keenya mirkaneeffannee upload kan jettu kana kan mul'atu bakka mul'atu kanarratti kilik gochuudha. Amma immoo isteeppiin irratti argamu samarii kan jedhudha. Samarii kanarratti immoo informationiiwwan kana dura guutaa ture hunda isaanii arganna. Kanaaf bakka kanatti informationii keenya seeraan guutuu fi guutuu dhiisuu keenya edda mirkaneeffannee fi kan nuti wanta asii kalarii akka diimaatiin barreeffamee jiru kun agarru guyyaa yookiin guyyaa beellamaa keenya yeroo dhaqnu footoo ka'uudhaaf akkasumas furmaa kennuudhaaf kan deemnu ta'a. Innis immoo wantoonni nuti qabannee dhaquu qabnu ragaa dhalootaa keenya akkasumas immoo ID keenya illee qabannee dhaquu danda'uu qabna jechuudha. Kan nutti inni himu. Kanaaf gara gadii kanarratti gadi bu'uudhaan confirm applicant detail erga informationii keenya seeraan guutuu isaa mirkaneeffannee confirm applicant detail kan jettu kanarratti right click godhuudhaan next jennee gara steeppii peementiitti dabarra jechaadha. Akkuma agartan steeppii peementii keenya kan ittiin kaffaluu dandeenyu yookiin immoo kan ittiin peementii keenya raawwachuu dandeenyu gosa sadiitu jiru. Isaanis pay with CB branch, pay with CB mobile and pay with Telebirr. Isin kan isinitti toluun kaffaluu dandeessu. Anuma fakkeenyaaf CB branch yookiin immoo biraanchii baankiitti kaffaluun filadha jechuudha. Isin kan isin mijatutti filachuu dandeessu. Kanaaf gara gadiitti yeroo gadi buutan agree to terms and condition jechuun 2,000 kaffaluu keessanitti waliigaleera kan jettu kanarratti right gochuudhaan gara steeppii dhumaatti dabarra jechuudha. Steeppiin irratti argamu steeppii kan dhumaati. Steeppii kanas immoo print kan jettu kun as jirti. Steeppii kanarratti informationiiwwan guutaa walii hundasaa print gochuu qabna. Maaliif asitti kan akka agarru application numberii akkasumallee order koodiin keenya asirra waan jiruuf order koodii fi application numberiin wantoota barbaachisaa waan ta'aniif waan kana fuula kana print goonee keessaa baana jechuudha. Kanaaf erga print godhannee baanee gara waraqaa isa print godhannee baanee sana deemuudhaan
appilikeeshin nambarii bakka jetturra deemuudhaan bakka inni itti sararu kana ilaalaa. Bakka ishii kana fudhachuudhaan gara weebsaayitii keenyaa deemna jechuudha. Kanaaf gara weebsaayitii keenyatti deebi'uudhaan istaatas kan jettu kanarratti cuqaasuudhaan paaspoortii istaatas kan jettu kan bakka duwwaa kanarratti appilikeeshin nambarii keenya erga galchinee booda sarchii jennaa. Sarchi erga goonees waraqaa guyyaa beellama keenyaa qabannee deemnu yookiin immoo guyyaa ashaaraa kenninu waraqaa qabannee deemnu asirraa daawunlood godhannee yookiin piriinti godhannee fudhannee deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waraqaa nuti qabannee deemnus immoo bilaakii tokkoo fi kalarii tokko ta'uu danda'udha qaba. Viidiyoo kana akka jaallattan shakkii hin qabu. Laayik gochuudhaan namoota baay'ee bira akka gahuu fi sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo biraan amma deebinutti nagaadhaan tura. Isa kamirratti?